Welcome kabajamtoota hordoftoota waliif teeknooloojii info irra viidiyoo haaraa waa'ee PowerPoint create gochuu qabadhee dhiyaadheera. Akkuma gaafiin keessan chaanaalii keenya waliif teeknooloojii info TV chaanaalii dura ture irratti gaafachaa turtan baay'een keessan video dura hojjetame irratti PowerPoint akkaataan itti hojjetamu ariifattee jirta kanarratti tasgabbooftee suuta nutti agarsiisuu qabda komentii jedhutu ture. Sanirra dhaabadhee PowerPoint haaraa professional ta'e akkamitti akka qopheeffamuu qabu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf maatii waliif teeknooloojii info ta'uudhaaf chaanaalii keenya subscribe like godhaa jecha kallattimaan gara viidiyoo kan deemnu ta'a. PowerPoint qopheessuudhaaf jalqaba Microsoft PowerPointiin PC kanarratti fe'amuu qaba jechuudha. Inni install ta'uu isaa cheekii gochuudhaaf jalqaba start button irratti click erga gooneen booda optioniiwwan asirratti nu dhufan kanneen keessaa Microsoft PowerPoint ka jedhu asirratti nu dhufa. Iddoo kanarratti hin dhufu yoo ta'e maal gochuu qabna? Search area iddoo jettu kanarratti PP yookaan ammoo PowerPoint jennee barreessina. Iddoo kanarratti PowerPoint jennee akkuma jalqabne toora kanarratti dhufeera jechuudha. PowerPointiin fe'amuusaa iddoo kanarratti dhufeera jechuudha. Tokko optioniin ittiin applicationii Microsoft PowerPoint ittiin bannu isa kana ta'a. Haala kanaan iddoo kanarratti search area bakki jedhu kun hin jiru yoo ta'e optioniin ittiin deemuu qabnu iddoo start area kanarratti right click goona. Then toora kanarratti maaltu dhufa? Search ka jedhu dhufa jechuudha. Then search ka jedhu kanarratti click goone iddoo kanarratti search engine active ta'a search goona jechuudha. Filannoo kanneen hin deemne Microsoft Access ka jedhu nuun bahu yoo ta'e tarii wardii yeroo fe'amu Microsoft PowerPointiin keessaa hafuu danda'a jechuudha. So kanaaf erga isa kana adeemsa kana cheekii goone kallattiin amma gara practice deemuudhaaf koompitara kanarratti applicationii Microsoft Word jedhamu kun fe'amee jira waan ta'eef kallattiin isuma kanarratti click goone gara PowerPoint create gochuutti deemna jechuudha. Then applicationii kana erga click goone bifa kanaan banne maal fayyadamne? Left click fayyadamne yookaan double click left clickiidhaan double clickii erga fayyadamneen booda fuula kanatti nu ba'a jechuudha. Almost Microsoft PowerPointiin oofisii hundumarra jiru garaagarummaan inni qabu muraasa malee adeemsi isaa hunda isaatu tokko jechuudha. Oofisii 2007, 2010, 2013, 16 hanga 19tti si yoo deemne hundumti isaaniitiyyuu adeemsi isaanii kanuma ta'a jechuudha. Kanaaf nu amma kan dalaguu barbaannu PowerPoint haaraa create gochuu barbaanna. Kanaaf blank presentation ka jedhu kanarratti click goona jechuudha. Blank presentation ka jedhu kana filanna. Garuu immoo dizaayiniiwwan adda addaa kaardiiwwan adda addaa create gochuu yoo barbaanne kaardiiwwan profession ta'e kaardiiwwan adda addaa create gochuu yoo barbaanne optionii kanneen keessaa filachuu dandeenya jechuudha. Gadi oofne bifa kanaan optionii kana keessaa filachuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Kanaaf nu amma isa kana viidiyoo biraatiin kan isin hojjedhu ta'a. Akkamitti PowerPoint irratti kaardiiwwan adda addaa smart kaardiiwwan adda addaa akkamitti akka create goonu viidiyoo biraatiin kan laallu ta'a. Amma kallattiin PowerPoint haaraa create gochuu barbaanna waan ta'eef blank presentation ka jedhu kanarratti click goona. Then blank presentation ka jedhu kanarratti erga click goone fuula kanatu nu baha jechuudha. Then fuulli kun PowerPoint nuti create gochuu barbaannuuf qophaa'aa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf amma PowerPoint create gochuu barbaannu sana qopheessuun dura maal gochuu qabna? Wantoota tokko tokko ilaaluu qabna jechuudha. So fuula mul'atu kanarratti gubbaa kanarratti asii ayikanoota tokko tokkotu nu waa ribaansi jennaan gubbaa kanarratti kan baanii isaan jalatti kan argaman taabiiwwan adda addaatu jira. Meenuu baar isaan jennuun meenuuwwan kanneen jala tokkoon tokkoon isaanii tuulsiiwwan adda addaatu jalatti argamu. Fakkeenyaaf insert ka jedhu kanarratti click yoo goone there are different tools used to create the PowerPoint. Tokkoon tokkoon taabota kanneen jalatti
toolsiiwwan adda addaa kan Microsoft PowerPoint yeroo create goonu ittiin create gochuudhaaf nu tajaajilu baay'eetu jira jechuudha. Design kan jedhu kana jala yoo seenne there are different tools used to show designs on the slide. Tokkoon slide kanarratti design nuti show gochuu barbaannu sana kan nu mul'isudha jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan amma fuula nu bahe kanarratti asiin slaidiiwwan nuti create goonu tartiibaan kan nu kaa'udha. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan tokko jedheera. Then slaidii tokko kanarratti create gochuu jalqabna jechuudha. So asiin iddoo kanarratti fuula nu bahe kana click to add title jedha. Slaidiin nuti create gochuu barbaannu sun title isaa title qaboote iddoo kanarratti title barreessuu dandeenya. Yookaan ammoo iddoo kanarratti barreeffama iddoo biraatii copy goonee finnu yoo jiraate iddoo biraatii barreeffama sana copy goonee fiduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma title itti barreessinu title wayii introduction to computer. Then asitti kan jala sararru kana dogoggora qubeetaa dhimma biraa ta'uu danda'a. Akkuma wordii yeroo edit goonu right click goonee filannoo diimaa sanarraa balleessuu dandeenya, ignore gochuu dandeenya. Then title barreessineerra fakkeenyaaf slide jalqabaa irratti title barreessine kana jalatti introduction to computer jalatti types of computer then jennee mata duree kana jalatti wantoota adda addaatti dabaluu barbaanna. Okay, then amma isa kana create gooneerra. Erga create goone fuula create goone kanarratti faayila biraasitti dabaluu dandeenya. Ofii keenyaas akkaataa barbaannu create gochuu dandeenya. Amma akkamitti isa kana dizaayinii istaayilii adda addaatiin halluu adda addaatiin akkamitti formaat goonee sirreessina. Amma introduction to computer ka jenne kana insert osoo hin taane home ka jedhu kana jalatti seennee wantoota adda addaa haalaallu. Then home ka jedhu kana jala taabii kana jala toolsiiwwan adda addaatu jira. Fakkeenyaaf cut ka jedhu jira, copy ka jedhu jira, format ka jedhu jira, new slide ka jedhu jira, reset ka jedhu jira, layout ka jedhu jira, section ka jedhu jira. Qubeewwan akkaataa qubeen nuti barreessine kun ittiin formaat ta'u kan adda addaatu jira. Fakkeenyaaf qubee kanneen gurraachessuu yoo barbaanne select goone then bold jennaan akkuma wordii sana jala sararuu yoo barbaanne underline jennaan. Then introduction to computer ka jenne kana formatting line isaa fakkeenyaaf bifa barbaanne filachuu dandeenya jechuudha. Then times new roman mara gajjalaalleen then asii kanneen keessaa gadi oofnee ka barbaannu irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanneen keessaa bifa amma laalle kanaan dizaayinii barbaanneerra keenya formaat gochuu dandeenya. Foonti saayizii isaa maal gochuu dandeenya, guddisuu fi xiqqeessuu dandeenya jechuudha sadarkaa barbaanne. Then asiin dhufnee asii lakkoofsaan itti kennuu dandeenya. Qubee A guddaa fi qubee A xiqqaa kanarratti kilik goone guddisuu fi xiqqeessuu dandeenya akkuma wordii irratti formaat goonu. Then halluu isaa kalarii isaa asii maal gochuu dandeenya, jijjiiruu dandeenya jechuudha. Bifa barbaannutti diimatti barbaanne kabiraatis barbaanne akkaataa barbaannetti maal gochuu dandeenya, jijjiiruu dandeenya jechuudha barreeffama. Then barreeffama asitti barreessine kana kallattii inni itti nu bahu as the top slaidii gara gubbaarratti akka inni nu bahu as the middle as the bottom maal gochuu dandeenya, sirreessuu dandeenya. Yeroo baay'ee namoonni PowerPoint irratti kan itti rakkatan barreeffama asirratti barreessanii barreeffama kana gara olitti oofuudhaaf gidduutti oofuudhaaf kan baay'ee itti rakkatan ni mul'atu. So kanaaf naannoo kana dhufnee asii barreeffama akkaataa barbaannetti top slide irratti middle irratti adjust gochuu dandeenya jechuudha. Then barreeffama kanaaf shapeewwan adda addaa fiil halluuwwan adda addaa fiil gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf toppikii kana qofaaf toppikii introduction to computer jedhu kana qofaaf maal gochuu dandeenya, halluu isa qofaaf fiil gochuu dandeenya jechuudha. Then slaidii gara gaditti ka jiru kun asii halluu biraatiin jalqabaa jechuudha. Slaidii tokkicha kana qofa irratti halluu lama fayyadamuu dandeenya jechuudha. Then background isa sirreessuu dandeenya, shape adda addaas maal gochuu dandeenya, dizaayinii kanaaf kaa'uu dandeenya jechuudha.
kaa'uu dandeenya. So teekstiiwwan asirra jiru kana isa halluu asirratti keenye kana directionii isaa jijjiiruu dandeenya. Directionii isaa akkuma wardirraa sana maal gochuu dandeenya? Kallattii barbaanneen asii achi jijjiiruu dandeenya jechuudha. Teebilii create goone jijjiiruu dandeenya. Normaalii gara kanatti deebisuu dandeenya jechuudha irra deebine. So just isa kana erga hojjanne fuuluma amma create goone kanarratti insert ka jedhu kana dhufne. Then iddoo kanarratti picture galchuu barbaanna warre teebilii galchuu barbaanna wote dhufne teebil ka jedhu kana dhufne iddoo kana teebilii galchuu dandeenya jechuudha. Teebiliin nuti galchuu barbaannu sun fakkeenyaaf kolomanii 2 fi roowii 2 wote kolomanii 3 fi roowii 2 wote akka barbaannetti design gochuu barbaanna. Yookaan ammoo teebiliin nuti galchinu sun baay'inni isaa hanga as keessa jiru kanaan ol yoo ta'e insert table jenneen akkuma wordii sana teebiliin nuti create goonu suni kolomanii meeqa qaba roowii meeqa qaba asitti barreessina jechuudha. Toora kanatti itti barreessine number of column 5 number of row 2 then okay gaafa jennu teebilicha ni galchaa jechuudha. Bifa kana teebilicha ni galchaa. Teebilii kana keessatti maal gochuu dandeenya? Waan galchuu barbaannu sana galchuu ni dandeenya jechuudha. Galchuu ni dandeenya. Almost teebilii bifa kanaan galchina. Then insert ka jedhu kanatti deebine maal gochuu dandeenya? Picture galchuu dandeenya fuula kanarratti. Picture almost picture nuti galchinu sun offline moo online moo eessaafinna. Then picture ka jedhu kana select goone yoo PC kana keessa picturein jiraate ni fida. Ammas keessa picturein hin jiru already iddoo biraa download ka ta'e keessa yoo jiraate leelaa picture maasgabbaat inchilaallee jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kanatti maal gochuu dandeenya? Suuraawwan pictureewwan adda addaa finnee slaayidii kanarratti galchuu dandeenya jechuudha. Slaayidii kanarratti maal gochuu dandeenya? Bifa kanaan isa introduction to computer jedhu kana jalaa ol seksine bifa kanaan maal gochuu dandeenya? Slaayidii kanarratti picture galchuu dandeenya jechuudha. Eessa keessa seenne insert ka jedhu kana keessa seenne then asii picture ka jedhu kana filanne bifa kanaan picture barbaanne slaayidii irratti galchuu dandeenya jechuudha. Slaayidii kanarratti bifa barbaanneen picture galchuu dandeenya. Akkuma picture galchuu dandeenyu kana picture online irraa kompiitarri kun osoo internet irratti connect ta'e kallattiin online irraa asirraa maal gochuu dandeenya? Picture galchuu dandeenya. Screenshot gochuu dandeenya. Shapeewwan adda addaa asirratti galchuu dandeenya. Itti mul'ataara. Zeeffinne shapeewwan adda addaa maal gochuu dandeenya? Slaayidii kanarratti galchuu dandeenya jechuudha. Slaayidii keenya akkaataa barbaanneen design goonee bareechine hojjechuudhaaf shapii fayyadamuu dandeenya. Shapii kana halluu isaa bifa isinitti mul'ataa jiru kanaan asii achi jijjiiruu dandeenya jechuudha. Shapii fill gochuu dandeenya. Shapii kan halluu adda addaatiin miidhagsuu dandeenya jechuudha. Iddoo kana seennee galchuu dandeenya. Dabalataan shapii isaa maal gochuu dandeenya? Asii achi formaat gochuu dandeenya. Asii formaat shapii ka jedhu kana seennee teekstii galchuu dandeenya. As keessatti teekstiiwwan adda addaa galchuu dandeenya. Madaarii isaa kana maal ta'eera? Diimaa ta'eera jechuudha. Then teekst effektiiwwan adda addaa shaadoo ta'uu danda'a. Isa adda addaa maal gochuu dandeenya? Galchuu dandeenya jechuudha. Shapii kanarratti bifa kanaan wantoota adda addaa galchuu dandeenya. Baakgiraawundiiwwan adda addaatti erguu dandeenya. Shapii wal qabatee insertii keessatti karaa kanaan laaluu dandeenya. Akkuma shapii galchine kana PowerPoint kanarratti maal galchuu dandeenya? Chaartii adda addaa galchuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kana filannoo ta'e chaartii ka jedhu kana insert erga goone asirratti maal gochuu dandeenya? Bifa kanaan select goone haga bakka barbaannutti erga xiqqeessinee booda chaartii asirratti amma galchine kana hanga iddoo barbaannutti bifa kanaan erga xiqqeessine chaartiin kun isinitti mul'ataa jira. Kaataagorii qaba. Types of chaartii qaba. Toopikii qaba. Chaartiin kun maybe amma isinitti mul'atuu dhiisuu danda'a. Bifa kanaan barreeffamni bira jala jiru waan hin ta'eef chaartii qaba. Chaartii kana formaat gochuudhaaf pilaas bakka jedhu kana dhufne fakkeenyaaf leejandiiwwan adda addaatu jala kana jira. Leejandii ka jedhu kana asirraa yoo balleessine ni balleessa jechuudha. Kaataagorii 1, kaataagorii 2, kaataagorii 3, kaataagorii 4 jedhee bifa kanaan kan kaa'u ta'a jechuudha. Then
chaartii kana gubbaa kanatti taayitil ka jedhu jira. Taayitilii isaa balleessuu barbaanna yoo ta'e bifa kanaan balleessuu barbaanna. Dirqama chaartiin tokko taayitilii qabaatu qaba waan ta'eef taayitil ka jedhu kana inni fillaa fi asitti ni gala. Zeen asirratti wantoota jiran kana leejendiin inni barbaachisa yoo ta'e leejendi ka jedhu kana ni kenninaa fi sana booda chaartii kana asii kaataagorii kana jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf amma kaataagorii waaniin kun umrii yoo ta'e bakka kana dhufnee asitti umrii jennee itti barreessina. Zeen intar gaafa jennuun asitti maal godheera kunoo jijjiiree jira umrii godheera. Zeen opshiniin lammaffaa kun umrii yoo ta'e sadarkaa yoo ta'e sadarkaa yoo ta'e intar gaafa jennuun kun sadarkaa godheera jechuudha. Zeen bifuma wal fakkaatu kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. As dhufnee siiriyaas waan ka jedhu kanas jijjiiruu dandeenya. Tartiiba tokkoffaa yoo ta'e inni tartiiba tokko yoo ta'e intar gaafa jennuun asii maal godhee jira siiriyaas waan ka jedhu tartiiba tokkoffaa jijjiiree jira. Bifa kanaan formaatu kana. Zeen chaartiin nuti amma filanne kun chaartii biraa kan dizaayinii biratti jijjiiramuu yoo qabaate chaartii ka jedhu kana keessaa filannoo dabalataa barbaanne sirreessuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. So PowerPoint irratti chaartii galchuu dandeenya, wantoota adda addaa maal gochuu dandeenya galchuu dandeenya. Bifa kanaan chaartii galchuu ni danda'ama. Gara barreeffamatti haa deebinu. Barreeffama asirra jiru dizaayinii adda addaatiin tiraansaakshinii adda addaatiin kireet haa goonu. Almost amma nuti yeroo qusachuudhaaf barreeffama iddoo biraatii galchine islaayidii biraa dabalaa baay'ina isaanii daballee achirratti haa ilaallu. Zeenan amma fuula kanarratti islaayidii tokkoffaa introduction to computer types of computer asitti waan adda addaa listitti goonee barreessine islaayidii biraa dabaluu barbaanna yoo ta'e iddoo kanarratti dhufnee gara bitaa iskiriiniitiin ka jiru kana islaayid waan ka jiru kanarratti kilik goone kiiboordii keenyarraa intar jennaan. Inni kun mala yookaan tooftaa tokkoffaa islaayidii dabalataa ittiin galchinuudha. Inni lammaffaa as dhufnee iddoo hoom jedhu kanarratti kilik goone niiw ka jedhu kanarratti kilik goona. Zeen niiw ka jedhu irratti erga kilik goone islaayidii lammaffaa nu galcheera. Islaayidii lammaffaa galchine kana dizaayinii akkamiitiin barbaanna? Sheeppiin dizaayiniin islaayidii fuula lammaffaa kun maal fakkaata isa jedhu kana kilik goonee islaayidii kanarra miidhagaa galchuu barbaanna yookaan ammoo filannoo adda addaa barbaanna yoo ta'e fuula kanarratti raayit kilik goone lee'awut ka jedhu kanarratti kilik goona. Zeen lee'awut ka jedhu irratti kilik goone asii lee'awutii filannoo adda addaatti nufaa lee'awutii sanniin keessaa fakkeenyaaf isa kan yoo filanne chaartii bifa kana naaf illee jira jechuudha. Lee'awutiin fakkeenyaaf asirratti taayitiliin barreessa yoo ta'e taayitilii ani barreessu sana keessaa haardweer paartii yoo ta'e qaama koompitaraa keessaa haardweer paartii yoo ta'e zeen inni kun taayitilii ani islaayidii kanarratti kireet godhu yoo ta'e haardweer paartiin sun ammoo asitti eenyu soofteer maybe isa paartii biraa jalatti ilaalla. Haardweer paartiin input device then output device asii input devicein asitti ni tarreessina jechuudha. Input devicein ni tarreessina. Fakkeenyaaf mouse enter keyboard then output device monitor projector then bifa kanaan amma create godheera. Slaayidii kana ergan bifa kanaan create godhee
sliding create ta'e kuni halluun isaa akkuma isa kana formaat goone kalarii isaa halluu isaa sliding kana maal gochuu dandeenya formaat gochuu dandeenya. Tekstiiwwan as keessa jiru kana maal goona yookaan iddoo kanatti kilik goone hunda select godhu yookaan asitti qubee kanarratti kilik goone asii kalarii isaa maal gochuu dandeenya akkaataa barbaannu adjust gochuu dandeenya jechuudha. Akkaataa barbaannu adjust gochuu dandeenya. Type formatting isaa font size isaa meeqa akka ta'u qabu bifa kanaan maal gochuu dandeenya adjust gochuu dandeenya jechuudha. Then isa kana erga bifa kanaan adjust goone sliding kuni maal qaba topic introduction to computer jedhu kanaa fi types of computer ka jedhu kana qaba. Slide lama create goone irra then slide dabalataas galchuu barbaannoo ta'e bifuma reefuutiin sliding ani asitti aansee galchuu barbaadu normally ufuma isaati computerri filannoo barbaade akka naa galchu yoo barbaade iddoo kanatti dhufee click godha naa galcha. Then ani asirratti jalqaba isa kanarratti click godhe toora kanatti yoo filadhe gadi siqee dhumarratti naa galcha gidduu kanarratti yoo ani click godhe gidduurratti naa galcha. Sliding ani barbaadu sliding ani input gochuu barbaadu design asirra jiru kanaan ala yoo ta'e ani ofii kiyyaa filachuun qaba jechuudha. Asii mallattoo arrow akka gadi deemtu xiyya fakkaatu irratti click godheen kanneen keessaa filadhaa jechuudha. Layout barbaade. Fakkeenyaaf reefu isa kanan filadhee amma kana gochuu hin danda'a yookaan kana gochuu hin danda'a. Kan ani filadhe kana maal godhee jira naa galchee jira jechuudha. So asitti barreeffama biraa iddoo biraatii fidee maal gochuu hin danda'a introduction to module yookaan ammoo learning objective ishee jettu sana copy godhee PowerPoint bira fidee asitti galchuu nan danda'a jechuudha yeroo qusachuudhaaf. Then iddoo gara gadii jiru kana irratti objectiveewwan jiran kana fideen asitti copy godhee iddoo biraa materiyaala bira irraa maal godha asitti fidee paste godha jechuudha. Then bifa kanaan ergan galchee barreeffama asirratti galchee kanarratti formatting adda addaa dalaguu nan danda'a jechuudha. Dootiiwwan adda addaa galchuu nan danda'a. Then asii home ka jedhu kana jala gaafa dhufne asii filannoowwan adda addaatu jira. Kana gochuu dandeenya, isa kana gochuu dandeenya, istaarii kana gochuu dandeenya. Bifa kanaan erga formaat goone halluuwwan kalarii kanneen jijjiiruu dandeenya. Akkaataa nu mijataa ta'e maal gochuu dandeenya kan mul'achuu danda'u kan ni miidhaga jennee yaannu adjust gochuu dandeenya jechuudha. So then bifa kanaan almost halluuwwan mul'atu erga filanneen booda akkuma kareefu sanaasii formatting new times new roman ka jedhu kana filannee font size isaa haga barbaanne irratti iddoo kana erga adjust goonee booda wantoonni asirratti ilaaluu qabnu baay'eetu jiraachuu danda'a jechuudha. Dabalataan asirratti komentii galchuu dandeenya, text boxii galchuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma as jalatti text boxii wahii galchuu ka barbaannu ta'e asii ishee tana click goone iddoo kanarratti text boxii dabalataa maal gochuu dandeenya galchuu dandeenya jechuudha. Wanta barbaanne sana itti barreessine text boxii dabalataa galchuu dandeenya jechuudha. Then ishee tanas akkuma taanii harkisnee iddoo barbaanne sana finnee maal gochuu dandeenya font size isaa dabaluu dandeenya yookaan asii qubee irra ka jedhu kanarra click goone bifa kanaan dabaluu dandeenya jechuudha. So dabalataan fuula sadi kireek gooneerra PowerPoint fuula sadi qabu slide sadi kireek gooneerra. Then slide kireek goone kanneen irratti slide kireek goote kanneen design kamiin akka kireessiitu asii design ka jedhu kana jala gaafa seenu toolsiiwwan adda addaatu jira. Toolsiiwwan adda addaatu jira. Fakkeenyaaf isa kana oo filanne slide amma kireek goone kanarratti design isaa bifa kanaan jijjiiraa deemaa. Isa jala seenne design ka jedhu kana jala seenne design ka jedhu kana jala seenne asii maal goona jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan nutti mijatu kan miidhagaa ta'e maal gochuu dandeenya bifa kanaan create goone asii achi jijjiirree ilaaluu dandeenya jechuudha. Dizaayinii dasnu jedhe kan mijata ta'e design ka jedhu kana jala seenne asii jijjiiruu dandeenya jechuudha.
Okay, design kan jedhu kana jala seennee dizaayinii adda addaa erga sirreessineen booda dizaayinii nuti filanne kana nu mijjatu yoo baate yookaan hin miidhagu yoo ta'e eessa dhufna toora kana dhufneet xiyya gadi deemu kanarratti kilik goona dizaayinii dabalataa kan biraa maal dabalataa nu fidaa deema. Baakgiraawundii isaa baay'ee miidhagaa akka ta'etu jira, bataam smaartii akka ta'e as jalaa filannee galchuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan toora kanneen keessaa kareefu filanne caalaa filannoo dabalataa argachuudhaaf as jala seennee dizaayinii barbaannu saniin kireet gochuu dandeenya jechuudha. Dizaayinii barbaannu kireet goonaan silaayidii sadan amma reefu kireet goone sana maal gooneerra amma bifa miidhagaa ta'een dizaayin kan jedhu kana jala seennee dizaayinii adda addaatiin maal gochaa jirra miidhagsaa jirra jechuudha. Kanaaf as jala seentanitti toora kana haala salphaa ta'een dizaayinii baay'ee miidhagaa ta'e piroofeeshinaal kan ta'e kan ijaaf miidhagu kan barreeffamni islaayidii irratti barraa'e qixa sirriitiin mul'atu laaltanii adda baastanii bifa kanaan sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Islaayidii kana dizaayin kan jedhu jala seenneen dizaayinii kana islaayidii fuula sadii qabu kana dizaayinii isaa bifa kanaan erga sirreessineen booda dizaayiniin kun islaayidii tokkoffaarraa gara islaayidii lammaffaarraa gara sadaffaatti akkaataa kamiin akka inni darbu eessa dhufna tiraanziishin kan jedhu kana jala dhufnee tiraanziishinii kana gaafa filannu islaayidiin jalqabaa kun gara islaayidii itti aanu darbuudhaaf tiraanziishinii akkamii fayyadamuu qaba, bifa akkamiitiin istaayilii akkamiitiin isa jalqaba jirurraa gara itti aanutti darba waan jedhu sana iddoo kanaa maal gochuun ni danda'ama filachuu ni danda'ama jechuudha. Eessa dhuftanii tiraanzaakshin kan jedhu kana jala dhuftanii tiraanzaakshiniin bifa kanaan filamuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kan of ilaaltan islaayidiin kun yennaa jalqaba banamu istaayilii inni ittiin oppin ta'u sana tiraanzaakshin jennaan. So tiraanzaakshiniin sun dureeshinii islaayidiin kun turu tiraanzaakshinii isaa kanarratti gara mirga iskiriinii kanaan dhuftanii maal argattanii effect option ka jedhu saawundii fi dureeshin ka jedhu jira. Wantoota kanneen ilaaluun yoo barbaachisaa ta'e inni barbaachisallee jedhee yaada. Islaayidiin jalqabaa kun gara islaayidii lammaffaatti ennaa taruu fi ennaa isa bannu sagaleen akka dhagahu yoo barbaanne saawundii ka jedhu kana irratti kilik goone asii saawundii filatuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kana boombii ka jedhu kana yoo filattan islaayidiin kun isa jalqabarraa isa lammaffaatti ennaa taru maal agarsiisa sagalee agarsiisaa deema, sagalee dhageessisaa deema jechuudha. Sagalee dhageessisaa deema. Asii noo saawundi kan jedhu irra jiru kana dhufnee iddoo kanaa yoo filatame jechuudha. Yoo filatame sagalee dhageessisaa deema jechuudha. Islaayidiin kun gara islaayidii tokkorraa gara islaayidii biraatti yookaan na dabarsinu jechuudha. Noo saawundi kan jedhu kanarra yoo ta'e immoo sagalee tokko yoo dhageessisu sagaleen asiin bifa kanaan islaayidii sagalee adjust gochuun ni danda'ama. Dabalataan dureeshiniidha. Islaayidiin jalqabarra jiru kun gara islaayidii lammaffaatti darbuudhaaf turtii yeroo inni turuu sana iddoo kanaa adjust gochuun ni danda'ama jechuudha. Daqiiqaa sekondii maayikiroo sekondii ezigaa toora kanarratti adjust gochuun ni danda'ama jechuudha. Asii adjust godhamee sirreeffamee islaayidiin asirra jiru fakkeenyaaf baay'inni isaa amma lama yookaan sadii kireet goone haga fedhe haa baay'atu wanta asirratti hojjenne kana apply for all kan jedhu kanarratti kilik gaafa goone hunduma isaatiif seetingii nuti asitti hojjenne kana maal godha apply godha jechuudha. Kuni taabii tiraanzaakshin jedhu kana jalatti tuulsiiwwan kanneen keessaa filannoo kana hundumaayyuu apply gochuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf kan yoo filanne tiraanzaakshinii kan yoo filanne bifa amma isinitti mul'ataa jiru kanaan maal kan godhuudha translate kan godhu ta'a jechuudha. Inni itti aanu animation kan jedhu kana ilaalla. Animation taabii kana jala gaafa seenamu tuulsiiwwan adda addaatu jira. Taabiiwwan gubbaa kanarra jiran meenuu baarii kana jala maaltu jira tuulsiiwwan adda addaatu jira kan maaliif nu tajaajilan islaayidiiwwan kireet ta'an sana akkaataa barbaadamuun miidhagsuudhaaf kan tajaajila barbaadamu sana kan kennan tuulsiiwwan adda addaatu jira jechuudha. Animeeshiniin tokkoon islaayidii kana islaayidii tokkorraa gara islaayidii biratti ennaa taru akkaataa inni ittiin maal ta'udha
akkaataa slaayidiin sun ittiin animeet ta'ee ittiin mul'atu tulsiiwwan kanneen keessaa filannee maal gochuu dandeenya, sirreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma sana sirreessuudhaaf yoo ilaaltan amma bifa kanaan addaateera aktiif ta'an jiru jechuudha. Zeen maal gochuu qabna, slaayidii animeeshinii isaa sirreessuu barbaannu sanirratti dhufnee kilik goona. Zeen inni kun maal nu ta'a, aktiif nu ta'a jechuudha. Kun fakkeenyaaf asirratti amma introduction to computer ka jedhuu fi types of computer ka jedhu kun adda addaan akka inni animate ta'u yennaa isa kanarratti kilik goonu lakkoofsa tokko asitti kennee jira jechuudha. Zeen animate waan jedhee naa kenneera. Slaayidii kana yennaa bannamu jalqaba introduction to computer ka jedhu kanatu baha. Isa kanarratti kilik goone zeen animate kana yennaa filannu animate 2 jedhee asitti fideera, isinitti mul'ataara. Jalqaba animate waan jedhee asitti animate 2 jedheera. Zeen slaayidii kana gaafa bannu jalqaba kanatu dhufa, itti aanee kanatu dhufa jechuudha. Zeen slaayidii 2 bira haa deemu. Slaayidii 2 bira deemne isa kana kilik gaafa goone animate kanarratti kilik gaafa goonu asiin kana animate waan jedhee naa fideera. Isa kana gaafan kilik godhu animate 3 jedhee naa fideera. Kana gaafan kilik godhu itti aansee animate 3 jedhee fideera. Kana gaafa kilik goonu bifuma sanaan adjust godhaa deemaa jechuudha. Asii lakkoofsa kenne animate 5 jedheera. Isa kana gaafa kilik goonu akkasumatti animate 6-7 jedhee kenneera. Amma waan hojjenne kana haa laallu. Fuula jalqabaa kanarra jirra. Zeen slaayidii kana fuula itti aanutti gaafa dabarsinu akkaataa inni ittiin animate godhee nu ba'u akkaataa nu adjust goone kanaan ta'a jechuudha. Maybe slaayidii kana save goone itti ilaalla. Itti aanee show slide ka jedhu jira. Show slide ka jedhu kana jala gaafa dhuftan slaayidiiwwan kanneen akkaataa ittiin mul'atu. Amma beginning slaayidii tokkorraa gara sadiitti jira. From beginning slaayidii dhumaa kanarra jirra. Amma fakkeenyaaf slaayidii sadaffaa kanarra jirra. From beginning gaafa jennee ni kilik goonu slaayidii jalqabarraa akka inni banu ajajee jira jechuudha. Zeen slaayidii jalqabaa gaafa banamu yennaa fuula slaayidii kanarratti amma isinitti mul'atu homtuu mul'ataa hin jiru. Sababni isaa maaliif slaayidii kana reefu yennaa create goonu animeeshinii isaa irratti adjust gooneera. Slaayidiin jalqabaa introduction to computer ka jedhu sanirratti zeen enter ka jedhu yennaan kilik godhu introduction to computer jedhee fideera jechuudha. Zeen introduction to computer kanatti maaltu aanee dhufa, isa sana beekuudhaaf dirqama keyboard irraa maaltu tuqamuu qaba, enter ka jedhamu tuqamuu qaba jechuudha. Zeen enter ka jedhu yennaatu jedhu types of computer ka jedhu fida jechuudha. So animate lammaffaati jechuudha. Zeen isa kana gaafa laallu types of computer jedhee fida jechuudha. So kanaaf inni kun akkaataa tokkoon slaayidii create goonee sana animate godhamee display ittiin ta'u saayinsii ittiin create goonudha jechuudha. Zeen itti aansine keyboardii keenyarraa enter yookaan ammoo xiyya gara gadiitti deemtu tan keyboard irraa yennaatu ibnu gara slaayidiitti aanutti dabarsa. Zeen ammas deebinee yennaatu ibnu hardware party jedhee fida. Kuni slaayidii lammaffaa irratti hardware partiin the first animate on the slide that adjusted during slide should be created. Slaayidiin yeroo create ta'u sana animate jalqaba create ta'e sana jechuudha. So itti aansine enter gaafa jennu bifuma orderii nuti keenya sanaan maal godha tokkoon isaa slaayidii irratti display kan nu godhu ta'a jechuudha. So waa'ee maalii taasaa jirra, animate style ilaalaa jirra jechuudha. So amma fuula kana deebisnee gara fuula jalqabaatti akka nu deebisuuf right click goone indi slide ka jedhu kana ni filannaa jechuudha. Right click goone indi style slide ka jedhu kana ni filannaa jechuudha. Kanaaf slaayidii bifa kanaan animeeshinii isaa sirreessuu dandeenya jechuudha. Slaayidii bifa kanaan animeeshinii isaa kan sirreessinu ta'a. Dabalataan fuula kanarratti animeeshinii slaayidii kanaaf erga adjust goone slide show ka jedhu kana slaayidiin asirratti create goone fuula baay'ee soo qabaate slaayidii 60 50 100 haga fedhe haa ta'uuti slaayidii barbaanne bira deemnee fakkeenyaaf
slaidii 2 kanarratti click goone start from current slide kan jedhu kanarratti click yoo godhe anamma slaidii meeqaffarran jira slaidii sadaffarran jira dhufee slaidii 2 kana bira dhufee asirraa naa jalqabii gaafan jedhu from current slide maal godha display naa godhuu jalqabaa jechuudha. Current slidii kanarra display naa godhuu danda'a. Inni itti aanu present online slidii amma create goone kana online irratti kallattiidhaan show gochuu barbaanne isa kana kan fayyadamnu ta'a. Custom slide slaidiiwwan jiran keessaa tokkoon isaa adda baasnee yoo fayyadamuu barbaanne. Inni itti aanu slaidii kanarra teenyee record gochuu dandeenya. Recording slide show slaidii mul'ataa jiru kana waan amma dalagaa jiru kana maal gochuu dandeenya record godhaa dalaguu dandeenya. Taabiiwwan jiran keessaa baay'een isaanii highlight malaalaa jirra. Kanaaf slaidii kana view ka jedhu kana erga seenne view online slide shorter note page ka jedhan filannoowwan baay'eetu jira. Masters isaan jennuun fakkeenyaaf slaidiiwwan kanneen isa gaafa filannu bifa kanaan display nu godha. Close gaafa goonu achitti nu deebisa. Isaan kun akkaataa slaidii ilaaluu barbaannu sana view ittiin goonu zoomii guddisuu dandeenya, grid line gochuu dandeenya, wantoota adda addaa hojjechuu dandeenya. Almost slaidii kana erga bifa kanaan create goone slaidii kanarratti slaidii biraa dabaluu yoo barbaanne bifuma reefu ilaalaa turreen maal kan goonu toora new jedhu kanarratti dhufnee click goone slaidii biraa asii itti dabaluu dandeenya. Amma slaidiin dabalame kun gidduutti dabalame. Sababni isaa maaliif isinitti fakkaata? Iddoo karsariin irra jiru slaidii kana asirratti bakka kanaa balleessuu barbaanne right click goone delete slide kan jedhu kana bira dhufnee click goona. Then iddoo dhumaa kanarratti click goone yookaan ammoo slaidii kanarratti click goone keyboard irra enter jenna. Slaidii amma enter ta'e kana dizaayinii kanaan hin barbaannu yoo ta'e asirratti right click goone layout isaa maal gochuu dandeenya jijjiiruu dandeenya jechuudha. Gara kan barbaannutti bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Then slaidii amma asirratti jijjiirri kun slaidii tokkoffaa fi slaidii lammaffaa kana gidduu ta'uu qaba yoo ta'e maal goona slaidii kana qabnee left click fayyadamnee drag goone deemnaan jechuudha. Haga bakka barbaannu sana dhaqutti. Fakkeenyaaf amma slaidii tokkoffaa fi lammaffaa gidduu ta'uu qaba yoo ta'e dogoggoraan wal jala tare dhufnee iddoo kanatti gadi dhiisna. Then slaidiin kun iddootti gad dhiifame kana turaa jechuudha. Iddoo kana tura asirratti formaatii adda addaa dalaguun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf slaidiin kun amma maal jedha presentation 1 PowerPoint jedha. Save hin taane osoo save ta'e gubbaa kanarratti maqaa ittiin save ta'e sana kan baasu ta'a jechuudha. So walumaa galatti slaidii wal qabatee wantoonni akka ka'umsatti viidiyoo marsaa duraa irratti ilaalle bal'inaan akkamitti faayila asirratti akka galchinu waan bal'aa ilaallee jirra. Almost asirratti dizaayinii fi transakshinii irratti baay'een keessan komiinti godhaa waan turtaniif dizaayinii wal fakkaataa nu galchuu danda'a jechuudha. Dhufnee dizaayinii asii yeroo filannu dizaayinii bifa kana maal gochuu danda'a jijjiiruu danda'a. Inni dabalataan qabxiin ijoo laalle transakshinii laallee jirra. Transakshinii yennaa filattan dirqama slaidii sana select gochuu qabdanii jechuudha. Slaidii sanarratti click ta'uu qaba yookaan inni kun active hin ta'u. Animationiin dabalataan animation illee slaidii irratti adjust goonu slaidii animationii irratti adjust goonu sana tokkoon isaa maal ta'uu qaba click ta'uu qaba filatamuu qaba jechuudha. Dabalataan wanti biraa TP isinii dabaluu barbaadu peejii slaidii kanarratti peejiin akka mul'atu asii nama slaidii tokkorraa haga 3 yookaan haga 4 create kan goone jira. Garuu fuula kanarratti peejiin hin mul'atu. Fuula working area kanarratti peejiin akka mul'atu asirratti animation 1 kan jedhu malee fuula ibsu fuula slaidii kanaan ibsu. So peejii galchuu dandeenya jechuudha. Slaidii kanarratti peejiiwwan slaidii kana akka galu adjust gochuu dandeenya. Slaidii kanarratti click goone erga slaidii kana filanneen booda maal gochuu dandeenya peejii galchuu ni danda'ama jechuudha. Eessarratti slaidii kanarratti sheeppiiwwan adda addaa peejiiwwan adda addaa
create gochuun ni danda'ama jechuudha. So tekstiin asirratti create time kun shape adda addaatiin akka galu akkaataa reefu ilaalaa turreen shape adda addaa create gochuun ni danda'ama. tokkoon slaayidii kanaatiif formaat goonee shape isaa sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Dabalataan text boxii galchuu dandeenya, word artii galchuu dandeenya. Barreeffama asitti barreessinu kana barreeffama asirratti barreessaa jiru kanarratti dabalataan barreeffama biraa footarii galchuu dandeenya. Jala kanatti fakkeenyaaf footar ka jedhu kana asii apply gaafa jenneen jala kanatti isinitti mul'ataa jira. Footarii jala kanatti nu galcheera. Akkuma footarii galchine date and time galchuu dandeenya. Slide numberii galchuu dandeenya. Isinitti mul'ataa jira. 4 jedhee galcheera jechuudha. Lakkoofsa slide numberii jennee then slide numberii kana iddoo kanarratti adadanu asii kana tuqnu dabalaa deema. Maaliif fuula tokkorra teenyee ajajaa jirra waan ta'eef. Fakkeenyaaf 3 kana bira dhufnee asirratti slaidiin kun lakkoofsa meeqaffarra jira ka jedhu kana baruudhaaf slide numberii kanarratti dhufnee asii footarii isaa iddoo isaa adjust goonee fi footarii irratti yoo jenneen yookaan slide number ka jedhu kana goonee apply gaafa jennu slaidii kana lakkoofsa isaa kun asitti isinitti mul'ataara. Lakkoofsa 3 jedhee kaa'eera jechuudha. Lakkoofsa 3 jedhee kaa'eera. Akkasumatti komentii dabaluu dandeenya. Komentii dabaluu dandeenya asirratti slaidii kanarratti komentii kaa'uu dandeenya. Komentiin asirratti barreessuu barbaannu kana jennee barreessuu barbaannu yoo ta'e isin enter gaafa jennu komentii add godhaa jechuudha. Asirratti slaidii kanarratti komentii dabaluu dandeenya. Jala kanatti ni baasa. Dabalataan chaartiiwwan adda addaa, sheeppiiwwan adda addaa screenshot gochuu dandeenya. Sheeppii akkuma word irratti ennaa create goonu sheeppiiwwan adda addaa seennee create gochuu dandeenya jechuudha. Create gochuu dandeenya. So akka waliigalatti PowerPoint namoonni jalqabdoota taatan hubannoo gaarii irraa argattan jedhee yaada. Kanaaf presentationin kun yoo isinitti tole chaanalii kana like subscribe godhaa jecha. Dabalataan slaidii baay'ee irratti dokumentii baay'ee galchine akkamitti slaidii kanarraa gara slaidii biraatti export goona, akkamitti gosa applicationii birarraa excel irraa powerpoint irraa gara isa biraa export goona. PowerPoint irraa gara excel irraa gara PowerPoint, word irraa gara PowerPoint, viidiyoowwan adda addaa akkamitti PowerPoint irratti create goona waan jedhu sana dabalataan viidiyoo biraatiin kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma asirratti wantoota adda addaa galchuu dandeenyu viidiyoo adda addaa asirratti galchuu dandeenya. PowerPoint kanarratti sagalee adda addaa asirratti galchuu dandeenya. Isinitti mul'ataa jira. Audio fi viidiyoo jedha. Viidiyoon galchuu barbaannu sun online irraa galchuu barbaanna yoo ta'e toora kana dhufnee filanna. PC keenya irraa galchuu barbaanna yoo ta'e toora kana dhufnee filanna. Akkasumas sagalee nuti galchuu barbaannu sun audio PC kanarra yookaan record goonee galchuu barbaanna yoo ta'e asirraa finnee galchuu dandeenya. Dabalataan gadi fageenyaan waa'ee PowerPoint viidiyoowwan adda addaa akkamitti imeejiiwwan adda addaa PowerPoint irratti formaat goona kan jedhu viidiyoo biraatiin kan laallu ta'a. Kanaaf galatoomaa jecha chaanaalii kanaaf maatii ta'uudhaaf viidiyoo yeroo adda addaatti dalgamee gadhiifamu akka isin bira ga'uuf chaanaalii waliif teeknooloojii info subscribe like share godhaa jecha. Chaanaaliin kun viidiyoowwan haaraa yeroo gadhiisu hatattamaan akka isin bira ga'uuf mallattoon subscribe jettu sun isin biratti gurraachoftee jirti taanaan ishee sana taphtaaf gootanii subscribe akka gootan jecha galatoomaa. Viidiyoo itti aanuun bal'inaan PowerPoint irratti akkamitti daataa PowerPoint irratti create goone karaa salphaa ta'een applicationii bira irratti export gochuu dandeenya. Yeroo hir'isuudhaaf daataawwan PowerPoint irratti edit gochuu barbaannu akkamitti applicationii bira irraa gara PowerPointitti karaa salphaa ta'een finna isa jedhu import goone akkamitti edit gochuu dandeenya. Humna keenya qusannee yeroo qusannee
ka jedhu viidiyoo itti aanuun kan laalluta. Dabalataan PowerPoint bifa kanaan Microsoft Word irraa faayilii adda addaa copy paste goonee PowerPoint irratti qopheessuun baay'ee nuffisiisaa fi yeroo kan fixudha. Akkamitti within a second created professional PowerPoint profession ta'e tokko sekondiif daqiiqaa keessatti akkamitti akka create gochuu dandeenyu viidiyoo dabalataatiin kan walitti deebinu ta'a. Kanaaf galatooma ulfaadhaa.